lola keessa jira kaani dhabdee kaani argattee biyya jirtaa amma biyya deebuu akkuma siraa jedhee uduu biyya deebitee achirraa eegalamee misha isi kenna sore warri girti keessa qabna isi kenna akkaawunti sirreeffatu isi kenna rakkoon qabu isi irratti qabaa kenna isi kenna osoo waan bishaan bitatu dargatte akkaawuntiin waan qabdutti fakkaatu ammat garuu amma si huneetaa isiin keessa jirtu akka siraa jedhee biyya deebitee achirraa gargaaru wayyamoo Dubai jirti akkamiini akkaawuntiin illee hin jiru wanti garigariin bara kanatti 2026 ulfaata akkam goona ka jiru obboleettii tiyyaa maali yaanni kan kee dhumu yaanni kiyyaana dubbisartani si dubbisara yaanni kiyya bakka asliin jee kanatti hedduu Dubain ta'u feetamu asliin bakka asliin jedhe kanatti bakka asliin jedhe kanatti naa ta'e asliin madaa kiyya dhaqee tuqeme nyaatu maal jedhe nama asli moo Ilyaasi fi asli yaanni kan kee maal inni maal barattee beektaa kan dhaqanii nama kana yoo dhugaa Haydar na wajji kabuu ta'e Itoophiyaa gadi bu'ee daa'ima kiyyallee soqachaa nama kana fiitii keessan fidanii otoo naa gaafatanii fedha. Ani immoo galees daa'ima kana jibbaata maal si godha garuu waa jijjiiraa? Hin jijjiiru garuu isaanuma kana akka ifa ta'uuf malee akka hin jijjiirra dhibbatti beeka. Garuu dhugaa tiyyatan uummanni Oromoo arguu barbaada malee. Achitti hin cinqamiin amma kun obboleewwan qabdaa saba qabdaa nu martinu as teenneeti waa ati keessa luftee waan ginu jiro trauma waan kunu yoo garii beektatillee murtii hin taane gootee yookii huneetaaf jettee wanti wayii irra lufne amma waan duranaa akkami atillee irraa barattee atillee ijoollee tantee guddattee cimoomtee injiraami irraa balleessaa durii irraa dhiistuu si gargaaru feena. Ijoollee maal qabdire isii waan kiyya bar ijoolleen tokko jala bare tokko waraana deemee haadhaaf abbaan irraa du'anii rabbii ufii malee homaa qabdu bar. nama waa harkaa qabu qaarirraa deebi'a. Obboleewwan kaaneen yeroo amma. Asli Biidiyoo baladhu Ummu Khalid gara goolabaatti deemna. Dubbii anan mataa asli yaada xiqqoo takka naa dhufe baabaa kiyya. Eeshi. Waan gootu baabaa kiyya akkaawuntii Haydarii ta'ee ka abbaa fedhe ta'e. Kasituu bakka biraatti guuramee buuftaa harka keetiin seenta kana hin baafta rakkoon qabu jedhatiin jirta rabbi si umrii si haa dheereessuuti. Ka Haydar illee taanaan namoonni risiitii galchan keessaan sitti haa ergani akkaawuntii amma godhaafiiti isiin hin beeytu. Amma ilaa waa takkatti isiin hin beeytu. Tokkoffaa qarqaarsatu isii barbaachisa. Ufiifuu mana namaa teettee dalaguudhaaf nama fayyaa hin qabne fayyaa hin qabdu. Isiin mataan isii 150 150 miti warabbal ka'aba. Isiin mataan isii qarqaarsa barbaad isin mataan isiitu yaalamu barbaad yaala barbaachisa osoo nama qabaatte amma isi ati wanni gootu akkaawunti kunoo ka Haydarillee sira namni rabbiin sodaatu jirana akhirama namni miskiina kana nyaatu hin jira jedheetiin hin yaadu akkaawunti fakkeenyaaf an godhuu danda'a garuu akkasii miti isi ati godhi mataan kanke kunoo ka Haydarillee yoo taate irratti amma haa qarqaarani galtee ilmi ofii haa soqattu nama isin jettee jira haadha Khalid Mubarakaa Hata ushira konga bukanaaf akkaawuntii atummaan godhiiti asli kiyya sillee rabbii darajaa taraan si ga'e haadha du'aa makanniin kan inni tuubeeta olillee nama mul'isa kanaaf ati haasawa isiillee ilaalin akkaataa isin waan ibsatu qabdu waan ibsatu dadhabdee jira waan keessa si jiru beeta akkaataa itti himattu wallaalte miidhama ofii kana akkaataa itti dubbattee baafattee miidhama ofii isin himattu wallaalte malee akkasirra laaltan kanaa miti keessi isii hooree dhumatte isii yoo laalu beeta hin beeta yoo ta'e yeroo dheeraadha
إيلا فيلمي إيلا دا كربرة عندنا كم والله إنسان نافورف يروح الدنيا وان كنالو أكست إتيران شكك على تيران كناف أبار ربي سيلافس ساعتي ما يرى كونتي كنا أفني كاركاري أصلي خي يا ربي بيكم تيلي سيخن بيكم سلي ربي سيف هاخن نسيف هذا بلو كنافي بري نسيب ربع سبري دي كوتنا متي يسيرو دلايده متى كباتة ما نما دلعان جرتو يو ربي سيلافس بيجسن تو غلطة بي أبا يسيتي يو خير رالله يسيف ودان ريفيسي مزاجا جالله يو أول سيغالي فريشة تقبري سينا خنافي بيجنا تناخيشة يو خاطر سمكينا جل سينتي يو خاطر سنما ولنتي مالي تبابخي يوم قالوا والله قاو ما سيد دفتي مالي واغلي زكاسي واواتي قبدي مواهر كقبدي مواهاتي قبوي تري يو هر ريسين كاركارتني أما ربي ملسي هذا وملكيتين كربيا أكغلتو غوتن غرافي wanni isi barbaachisu waa guddaa indoom biyyuma namaa tana keessa iyyuu osoo galtee waa wahii waan xiqqoon qarqaarsa oromoo tana waa godhamee fi ijoollee ofii san soqataa wama xiqqoollee haa taatu biyya ofii san keessatti jedheeti yaadama miknaatum asitti illee yookaan daa'imaan baattu harkaa kufee waa taati idaa biraati yookaan ofii makiinaa jala seenti idaa biraati yookaan nama harree kana waa of walitti sodaan tiyya tana tuna keessa jira wallaahi waan isii akkaan itti dhiyeennaan waan beekuuf sitti himaa jira isi yu karkar sabar baca karkar aja mau hasil tu Siraj malaka isin gafate sambar na wanam ni to kicile ka falu dan wa malaka te nadaga sarinjen ne ban sanjet anjir nadaga ana isi aye tokofa namni kenna hoji rabbi diset rabbi le wallalet wangal hunda tiktok matin figu egeren ummata kenna batam no miyasasibu bae ya desa ando kuma diniti marra kachu da me akar umfatira ko da me garu wayer ummata kenna kuni full dur risachu ikabdar malay ne akumisi rev jette ilman ti kanan tawf heydar le finne jira awash malka zaadi tu wagochu ndando amchakana abba seramiti bala sultani gudda way kayt bilbile sodachi sudandao miti نو مدون فاك كياب كيتي تو أما أكرمه إذا ورد دبي إنجيل ثاني ترانسبورتي رادندا قاب سينغل وخاتتي أني في ورد كهيدر ورد تكشونني نما جوجودا بكوكونيني سورة مجا بدي ثاني في كورانا جرو naha ergitu anka warana keessa jiru san yoo lubbuun jiraate baasu fi tiraa hin godha yoo marrajaa qabatamaa argadhe inshallah hin baasalle hin ulfaatu aga birri ijoollee raggaasaa san wannoo isaatu baasu hin ulfaatu nama birri irra ulfaatu akka dhuunfatti nama mucaa sanii yoo waraana keessa jiraate baasu fi tiraa hin godha we will try namoota jajjabattu no jenne en ulfaatu aga birri en gaddaatan ulfaatu nama baasu jechu birri ra ulfaatu isin wari dubai dugam walitti naga annama lechin kun barbado isi wari dubai dirama ribala wala masadi sadille ato wari dubai bai aljara jira siraje ga walbaytan si hadu bisani kuno olman fajirani sadik fajirani everything aljara jira hundi sani wari dubai aljara jira sabona fajani abu murad fa nasri fa every single person dubarti le direlechu dirama ribata kata kalamala maleta tu walid darba fi are muchatti follow hinde bisafi follow ganda amarani memberi tate ka wae bakala kanale fura kazi bakala kanana masama jirte chitti abiban fanti kanale fura kaze ko yolente nasi shakkene namni jeja warga kamatar ra kana chugo ono mal jittane kana bokolon kun tini warra ijoollee tikkeetii nama murtuutii waan kallee maqaa kee dura mukaalii dimadhii fadhu jedhe pooloo sii deebiseera suuraa mucaa keetii ka guddaa keessattuu ka guddaa ka bade san yoo lubbuun jiraate oromiyaa keessa jiraate viidiyoon kunuyyuu miidiyaa asheetutii miti miidiyaa Itoophiyaa ka hunda caala kanaanuu si mul'ata because gara nama 7,000 silaalutti jira walii galaa gaati boottu kana nama 160 lama sedhageemate boo'icha kee kana amma walii galaa achi lawra itna 50,000 orguddattu 100 silaal amma si galee miti yoo oromiyaa keessa jiraate
naannawoo silkii ismaartifoonii silkii neetworkiin jiru yoo jiraate wannummaan amma ati asirratti bootte kunuu gaadha mucaa xiqqaa. Viidiyoo birallee yoo biraayyaa ta'e si hojjedha rakkoon qabu. Dirree waraanaa inni jiru izii inni jiruu fi suuraa isaa ergi isa tiraay sii goona akka dhuunfatitti warroota natti dhiyaatan wajjin an sii yaalatan yoo san sii yaala rakkoo miti. Isa mootu gargaaraa jettaniifi namallee maasisan goonu qalbii warra waa kennullee dabara kana abbabasa irratti kallattii yoo ta'e namni garaa waa kenna. Garaa waa kenna waan ta'eef gaafa isin garuu murteessisetti isin warri Dubaay tikkeetii irraa muraa galchaa gaafa isin biyya buute mootu biyya bu'uun murteessite immoo tiraanispoortii anama kuma isin 50 gaafatte sanitti 50 dabaleeyyuu osoo isin Itoophiyaan buune gaafa isin tikkeetii murteetti hin ergaaf. Namoonni birallee asirra jirtanii ani isinitti himaa waadaa yoo seentaniif gaafa isin biyya buututti hin erginaaf kuma 100 hin ergaaf gaafa isin tikkeetti muratte. Kuma 100 hin ergaafi gizee isin biyya geettee akkaawuntii banatte akkaawuntii isii irratti gargaarti. Malee ganaa birriin nama biraa biratti guurame eegasi birriin sunillee nyaatame ani miskiina irraa fuudhee miskiina biraatti kennee miskiina nyaachisuu hin barbaadu. Halli yoo ta'e akkana waan wacii gaara miidiyaatti nutu isin godhattu kuma 50 naa kenni jettee midhibba ergaafa. Tikkeetii murattee gaafa isin galuu murteessite isillee naa dubbiftu siraajattillee na dubbisi feetu saadiqlee dubbisi Dubaa jirti miti kuma 100 akkaawuntii natti ergaa akka boolatti gabbuutee bakka fudhachuu dandeettu ufii ergaaf. Ufii kiyyaati ergaa. Kuma 100 si ergaa gizee gabbuuteetiin neetworkii minaamina haala sirreeffatte gastii kootu akkaawuntii banadhu guyyaa 2-3 ol hafuura baafadhu ani haadha kaalidii taati gali naan jette sani jedhi kootu si gargaaraa ani akkanatti fakkaata akkam jettanis waan karaa dhaabadha yaada kennadha akka biraa dhiisa. Asli yaadni kunnaa ta'ee jira. Amma namni 7,000 gurguratu akkaawuntii isii taatee 200 nuu kennani gaara 200 qofti mucayyoo tana gara miliyoona ta'a 200 7,000 baay'isa. Nama 7,000 kana lama baay'isa. 200 bittaa baasu wada 1 miliyoon ነው የሚጠጋው akka fedhetti gargaara. Garuu akkas nama maaseturra badaa birrii wayii balutti hafte hin geenne hagana isii waswaasa seenurra warri kenne kun waswaasa seenurra waswaasa seenurra abbaan sun of shakkurra gaafuma isiin galte waadadhaan si gargaarsisa waan itti wacii godhattummaa gaafa Oromoon si gargaartuti asii ergaa jechuudha. Akkanatti fakkaata waan kun akkam jedha yaada kennadha waan kana. Asli galatoome ulfaatu gaafuma isiin dhuftee asii mana kana seentu akka furmaata dubbiin isii argattu keessi kiyya gammadee ati abbaa furmaataati nama tokko ta'ee nama lama ta'ee gamtatti ta'ee ummataaf ta'ee dhugumatti abbaa furmaataati ammallee rabbiin jannataan si qananiisu waan biraa addunyaa si du'aa isin godhan rabbi addunyaa maal akhiratti si gammachiisu dubbiin tamaati jette tana irra deddeebiin faayidaa tokkollee nuun qabu tanarratti gadhaabi gaafa isin galtee biyya geette waan dandeenyu hundaan bira dhaabbannee asuma mana kana dhufnee irratti gargaara. yes Dabalataan anillee kanuma jedha asli sirritti waa maraa yaada nama maraa yaadni kunillee isiillee hin gargaaraa nullee si gargaaruu fi nuu ta'a. Thank you Dr. General taate amma Doctoraaf General si kennuu qabna. dabalataan Yaada tokkoffaa warri Dubaay yaadatan jette kana accept gochuu qabanii qeeballee fudhannee jedhuu qaba warri Dubaay. Warri Dubaay kun jajjaba waan ta'eef uummata nagaati uummata amanamaadha waan ta'eef waan kana waadaa kana qeebaluu qaban. Lammaffaa ammoo yoo dandeessi ijoollee isii kana yoo dandeessi amma suuraadhaa fi maqaa isaanii haga akaakayyuutti osoo dubbattee akkuma Dr. Asliin jedhee wanni amma haasa'amaa jiru kun hin waraaban waan ta'eef nama Oromoo ta'ee hola Oromoo illee kasilkii qabu ka TikTok qabu bira hin ga'a jedheetiin amana. Yoo isaan illee hin qabaanne nama isaan bira jirutu arga waan ta'eef maqaa isaanii haga akaakayyuutti suuraa isaanii harka qabatte yookaan ammoo maqaa qofa osoo himte gaariin itti fakkaata. Yaadni Asliin jedhamu yaada waliin nu galchu waan ta'eef kanuma irratti osoo goolabne.
ada kayyaafan osii ta'u suuraa jaraati fi maqaa ijoollee keetii dubbadhu intina enno mukaalid Okay, suuraa lattaaf duuba kaayamoo sagaleen dubbadha. osuma duuba kaaya dubbadha Okay. ilmaan sadillee ittuma makaa homaa rakkoon qabu waa ilmaan kee caale akka namni garaa badeetiin sirritti si barbaadu warri jala hin jirre warri garaa viidiyoo sira maa kolfita warri dubaay kun fayyaan qabdaniif warri koomentii Romi anteetu gadi koomentii irraa badastanitti Maaliif mul'achuu dida sila? Mukaalida sinna gara WhatsAppiitiin naa ergi anasii erga asliin erga rakkoon qabu yoo kunoo ta'ee mul'iste. Kunoo ka jaan ka waraana keessa jiru kana kanatti aanee jiru kan argite. kuni mootummaa si ta'e adiisi bakka hin bo'in rabbi mootummaa si godhe jiran irraa jijjiiramuun malaa bara Egaan du'e laafadde mootummaa naa ta'e maannaa godha osoo galee qorsoo hojjaa kaadhe na fayyada malee. abiyyuu daa'imummaa waraana seenee wallaahi daa'ima xiqqaa ta'e amma mootummaa ta'e wallaahi laa taknatu min rahmatillahi rahmata rabbiitirraa garaa murii wallaahi yookiin bakka maarshaal biraan ujuulaa kana sii bu'aa yookiin bakka abiyyi bu'aa maaltu beeka waan rabbiin achi keessee jalaa godhi xiqqoo maqaan isaa eenyuun Kanan barbaadu kanaa miti kan barbaadu sila argee qorsoo kalee wajjin nyaadhe isa wajjin nyaadhe barbaada. maqaan isaa eenyu Kanan barbaadu. Aayilaandii kalee sana isa wajji guuree jiraadhe barbaada bakka maal naa godha kun nama takkaa naa godha maal. Anaan abbaa kiyya argee galmachuu. Maqaa isaallee himiti rakkoo kan kallee himiti kullee gilaafate. Qaama dhimmi ilaalatullee arguu danda'a waan ta'eef rakkinni akkana hanqinni akkana qaba waan ta'eef isa malee kan biraan qabutu kun gilaafate. Khalid Hussein kuni Khalid Hussein kun immoo Salaaddiin Hussein anillee fedha suuraa isaa kuni Khalid Hussein. ijaan argite Egaa kun dhaqee bargisee siraajifaa haraqana hojjetan kun sa'a kana barsa anni jarri ilma ummanni keetii qabati shakkuti shakke barate isa biratti fireendii faa obboleettii faa fakkaata daa'imaatu daa'imummaan deemu ani haadha abbaan qabu barasli du'aan na kennanii mana isaaniitti nama baargee baranii eega dubbachuu kiyya dhoolle ilmoon haadha abbaan qabne kalee har'allee dhaga'u ani mana hedduun qaba hedduun hin dubbisina. daa'ima xiqqoo si fuudhe Asirri immoo istoorii biraa keessa gala. Rikuma shantama maaloo na gargaaraayitti. mi'uutu godhadhu sol Miitu waan ala deemu. waa hedduu keessa lufteetti. mi'uutu godhadhaa mee mi'uutu godhadhaa mi'uutu godhadhaa mi'uutu godhadhaa mi'uutu godhadhaa Baay'een gadi. Ommu Khalid Eshi doctor. Ommu Khalid Khalid Hussein jedha kana ani kunoo tana diqqallee isinii fidaa kana duuba deebisee. qoy kanuma raasofna kuni mucaa kee ka hangafaatti Khalid kana Kanatti aanu kana jechuudha. Khalid eenyuti Khalid Hussein Haidar Aliiti. Khalid Hussein Haidar Ali. halo dhalootan naannoo kan Kan abbaamoo Roobee Arsiiti Ataabaa Dooyyoo Goraati kan itti dhalatan. ataabadha maqaa irra nuu deebi haga akaakayyuutti. Khalid Hussein Haidar Ali. Khalid Hussein Haidar Ali. Maalidha kun xaxaan maqaan? Khalid Hussein Haidar Ali. Salahaddin Hussein Haidar Ali. ataabaa yoo taate mucaa yoo bira jiraata yaasii deebisan warra kenna warra eessumaniiti ataabaa yoo taate ataabaa warra eessumaniiti warra maazariiti mucattii miskiinan boochisina mucaan keessa yoo ilmoo isii dhoysee biraa qabaate deebisaa filis rabbi sodaadha ijoolleen ataabaa warri roobe
Ataabaa eeggataa ta'e yoo mucaan abbaa bira jiraate si deebisan. Asirratti illee wanni isin beeksisuu barbaadu cubbuu haasa'uun barbaadu namni dha'ee ijoolletii wajjin aga ta'e garuu jechuu ilma namaa kana ta'e anis ilmoo dhiira qaba cubbuu irraan kaa'u maaliif jennaan ijoolleen hin barbaadanii yeroo tokko hidhamee bakka hidhaatitti anaa wallabe malee abbaan keessan ilmoo teessan isinii waliin dhabne dhaqaa gargaara nan ofirraa ari'ee jechuu ijoolleen achiin booda umma anchi eenyaan ati falligin minde eenyaa sugaanne dimnaan jaan ijoolleen amaariif fayyadaman nun ergini ammaan booda achumattuu nun kaleessin umma piliis nun barbaaddu naan jaan anitti dhiise ijoolleen tun haga jabaatanii gize mee yoo na tursiise malee viidiyoo gize isa biraa inni biraa deemuu hin qaba xiqqishuu ta'e isinii ol baasa eega uf beekanii akka isaan abbaa ofii kanan daganne akka warra hin daganne itti ergaa ture dhaqan ijoolleen miknyaatum hin lolaani bakka hin nyaanne dimnaan jaan maaliif hin deemne anaa wal dhabe malee abbaan keessan isin jaalata bara laa nu jaalatu ummaa nu ari'aa bar fuula nutti hin tolu bar bakka inni mahee dalfalligim jaa xiqqishuun kun faa jechuu kanaaf yoo mina albaata waan rabbiin beekani wayin ajuuzaa godhanii fuudhanii alatti osoon uf beekun dhaqu abbaa ofii san bira yoo gara biraatiin nama biraa itti godhe wanni ashakkii godhadhe nama biraa itti godhe gara biraatiin ana miidhuuf jecha dhimma kana gurirraa milisee nama bira kaa'een alatti isa biran jiraatu mucaan waan galtanii yoo galellee immoo dhaqee achi jirasi inshaallah isin agarsiisu ta'a ani immoo aslii kiyya madaa guddaa baadhee tareef waan ta'eef madaa kiyya keessa Amalanyaa turte ati maal duratti fuudheen? Hin lolta? Inni ni hafta? laala amalanyaa fi amma gizee biraa gaafa daa'ima kiyya argadhe isin tabsiisuu danda'a amma nani nama saladiini kiyya dhabee miira keessa jirudha dhugaatii yallee immoo namni ollaa gandi haga irra haadha isaa wajjin jiraani si galee haati isaa waggaa 11 minaamina haadha isaa wajjin jiraani adaamaa jiraatanii nama guddaadha haga ammaa dirasi yoo gabayaa oolee galuu buna bitaa fi shunkurtii waan adda addaa bitee itti goree kennaaf maan naan jaan haati isaa tuni waan naan jaan bira tanii na'imaati naan jaan ati ilmoo daa'ima gaafa daa'imni kun badee jechuun waraana deeme shee umariin jiran gaafsanii na'imaati naan jaan naa dawwalanii odoo akka ani deemi hiree ta'e barbaada ilmi kiyya wallaalee siin jee hin deemte har'a ijoolleen tun facaatee qullatti naftu ani si himee ture maal sii goa naan jaan soddaatiin tiyya jechuun an soddaatii tiyyaa wajjiin amata 10 mana takka keessa taa'e abbaa warra kiyyaatiin wal gadhiise abbaa fedhee murteessaa aanan isaanillee Dubaayii kana keessa irra jechuudha. Haadha abbaa warra kiyyaa wajji waggaa 10 jechuun mana tokko keessa. Kanaafuu anamma asirratti dhugaatii yeesoo himina mina arguun jiru. Har'aallee haga dadhabe kana dhiise malee gargaaruun dhiifne jechuun akka haadha xiyyaatti ni jaaladha na jaalatti. Hedduu nama kabajuudhaan hin jirti har'aallee. Yaa hojii akkana 5 kana keessa quban qabu waan taateen beeku jiraatu baates laakkin nama guddaadha. Adaama keessa taa'ee Ayilaandii guuraa oolee galee isitti goraa akka haadhatti. Namni hedduu jechuun Adaamaa 06 keessatti mee warri beektan jala gara. Intala ilma keetiin seenu bari intala tantee ta'e heerumtee deebite seena. Akkami sammuun isii abbaa ilma kee gadhiistee sitti deebitee si hojjeteetti jaan namni bartee jechuudha. Seenaan kiyya fagoodhaas ni koo. Ati jaarsa keetiin wal loltee soddaatii hojiin ta'a turte? Waggaa 10 taa'e abbaa warra kiyyaatiin adda bahee soddaatii wajji waggaa 10 taa'een isinii gale odoo isiin adda bahee yoo hojjedhee galu itti goramu na dhugee biraa gala naa guduunfitiin guduunfaaf jechuudha isinii gale. Innaa namni amma dhugaa namaallee beekuu dhabuu danda'a laakiin namoonni nama deesse ijoollee xiyyaa Ayilaandii guddise dhabuu qofaas liqoo hedduu keessi kiyya nama daa'e amborullee yoo naamuran tikkeetti nama galuu barbaadu bakka boruma bariitu tana yoo kan namni naamuru jiraate ani galuu fedha. Ekkatti Dubaay irraa Itoophiyaa mee? Ani hin beeku. Saaladdiin hin Meeqa taate? Lakkasadha Dubaay irraa Itoophiyaan. Mee? Kuma yoo baay'ate kumaari. Iloo mi'a qabdi mi'a baay'ee qabda. Alaan waa takka qabu annam seetii malee maal qaba maa eenyu waa bite ijoollee xiyya facaate. Yoo baay'ate bari kuma takka ta'a. Kuma takka 800 100 kanu. Nama kuma moo? Eh. Bari Itoophiyaa